garuu yaani jirti yaani destanya miti guyyaa sana in በቃ in artist ምናምን turte maali waan ishin itti aartu sitti mteerti mana tokko keessa waan jirtaniif akka mucaalaan natti mtean akka eenyudha wallolan firoodhaan guyyaa kama wallolan yoom wallolle sin jette guyyaa qidaamee san wallolanii guyyaa sanbataa ganama kaatee akkasumattiin bulte garuu yaani irribu mallee rafne guyyaa san ani dhuguman jirtuun dubbachuu barbaada. Afat ishiin guyyaa qidaamee firoodhaan wallolte. Akkasii ashaangullitti boo'icha jalatti hin erginaa tiiktookiin taaptaabuu fi koppii linkii godhaa. Ati akka isaan wallolte akkamitti barte? Isheen natti maalirratti wallolle sin jette? Umaayyuu natti nimne wanta irratti wallolan dhuguma dubbachuuf. Maal la godhe sin jette? Na rukute moo maal la godhe? Na arrabse moo na rukute sin jette? Wallolaniiti bilookii godhe natti fakkaate firoon. Okay, na rukute kana siin hin jenne? Biran deemne rukuttaa minamina osoo hin taane isheen nu bira jirti isa biran deemne sa'aatii sanitti wallolanii sana booda galgala sana akkasumatti hin cannaqamaa bultee galmaa eebboodhaan nan dhufaa ittee barreessitee fi turte eebboon immoo kootu jedheenit ture barreeffumaan jechuudha. Afachu isaan firoodhanii bilbilaan wallolanii miti? Bilbilaan wallolan malee qaamanii miti kan wallolan. Lubbuun ishii darbuudhaan dura guyyaa meeqa dura tanii bilbilaan wallolan? Bilbilaan kan wallolanii guyyaa tokko dura. Qidaamee jechaadha ishiin tan lubbuun darbe sanbata guddaadha? Guyyaa sanbata guddaati. Guyyaa sana ganama kaatee hojjaa seentee jirti yaani miira ishiitti deebitee hojjaa oolteet sa'aatii 10tti ganama akka sa'aatii Itoophiyaatti tonaasee malee hin galuuf maatiidhaafis ganama keessaa sa'a 4tti hojjaa seentee too sana booda immoo raftii sa'aatii 8tti dhufte nu bira jechuudha. Mana deebitee dhufte misaadhaaf. Kazaan rafiin jedheeni achumaan na biruma ciistee goddanyaan isheetis tokko jirti na biraa kaatee qursii hojjetteef misaa jechuudha. Qursii osoo nyaatee waan deemteef kaatee shiroo fiddee dhufte bakkuma suuqii sanii barbarees fiddee dhufte. Sana booda isuma san daladdee firiyaan shii daladdee fi sana booda hin ciiste ishiin garuu rafne akkasumatti ciiste malee kaatee sa'aatii 9 walakkaa yommuu ta'u irratti dawwalamee beetii dawwalee fi hojjaatti deebi'uu qabdi waan ta'eef osoo nyaata sanis hin nyaatin uffata ishii qayyarattee baate sa'aatii tilmaaman akka Dubaayititti sa'a 4 jechuudha akka Itoophiyaa sa'aatii 10. Hin deemtee nutis manumatti hafne nyaata sanis osoo nyaatin deemtee hojjaatti deebitee jechuudha sa'aatii sana. Sana booda anaa fi goddanyaan ishiitis immoo manaa baanee moolii tokko deemne sana booda nuu dawwalte sa'aatii meeqatti nuu dawwalte mana dhuftee turte nuti manaa baanee turre hojjaa xumurtee mana dhuftee turte. Nu dawwalte eessa jirtennaan moolii jirraa kottuu jenneen iddoo jirrutti himnaan dadhabeen jiran dhufuun hin jette. Tilmaaman sa'aatiin kuni sa'aatii 6 walakkaadha. Akka Itoophiyaatti akka Itoophiyaa sa'a 12 walakkaa. Nuuf dawwaltee eessa jirtu jennaani moolii jirraa kottuu jennaani dhufu dadhabeen jiraa jette. Sana booda ishii bakka rafii jenneen yoo nuti mana dhufnuu dammoo baatee jirti deemtee jirti rafnesi nuti yaani tilmaaman daqiiqaa 30 irraan turre manatti deebi'uuf isheen mana jirti yoo dhufnu isheen immoo deemtee jirti jechuudha iddoo itti buqatte san. Kazaan irratti yoo dawwallu bilbila hin kaastu turte. Yaaduma dawwallee sa'aatii tilmaaman sa'aatii 3 akka Itoophiyaatti galgala keessaa irratti yoo dawwallu hin kaastu turte. Akka Itoophiyaatti sa'aatii meeqatti irratti dawwaltan? Halkan keessa sa'a 3 akka asiititti
akkuma Itoophiyaatti nutti himi akka hundaafuu galuuf. Akka Itoophiyaatti halkan keessa sa'a sadiitti yoo dawwalluu fi yaaduma dawwalleef nuti gallee jirra mana eessa deemte jennee gaafachuuf yommuu dawwalluu fi isheen bilbila hin kaastu garuu onlaayiniidha waasaap ishii sa'aatii sanitti jechuudha. Onlaayinii irra jirti daayirektii qaxxitaa sin hojjeta xiqqoo turreetis yoo dawwalluu fi bilbila qaama seeratti hin beeku arabiif haasa'uu kan nu alakaasan bilbilli kun eessa abbaan bilbila kanaa eessa jennaan fooqirraa kuftee jirti nuun jedhe arabiffaan jechuudha. Meeqatti kuni fooqirraa kuftee hin jedhamu. Ilmaan sa'aatii 10 ta'a sa'aatiin akkas nuun jedhan bilbila ishii daayirektii yoo dawwalluu halkan keessaa halkan keessaa sa'aatii 10 hoon jedhu sa'aatii Itoophiyaatti sa'a 4 jechuudha. Ani sa'aatii Dubaayitti waan fayyadamuuf karestitti na deemaa sa'a 3 irratti bilbiltanii fi hin kaasne. Deebitanii sa'a halkan keessaa sa'aatii 4tti sa'a tokko booda bilbiltanii. Dawwallee fi jennaani bilbilli ishii qaama seeratti natti fakkaate garuu kan beekanii arabiif haasa'uu dhiiradha. Haati bilbila kanaa hojjannaan wa'et min fooq nuun jedhe yaani kufteertii lafatti fooqirraa kufamteerti nuun jedhe malee darbatamtes af darbattes wanta jedhamu osoo hin taane fooqirraa kufteerti nuun jennaani baqa namni madadeen amma yoo wanti jennu sooshaal miidiyaa irra oofamtee jirti nuti argaa hin jiru manuma keessattuu hin agarreen. Kazaan iddoo sana yoo deemnu iddoo isheen itti kufte jedhan yoo deemnu reef ishiitis bakka sana hin jiru garuu immoo inni wayii lafatti kan bakka isheen itti kufteedhaan itti kallalanii jiran sibiilota itti kallalanii jiru qaama seeratti itti kallallatee hin beekan. Iddoo san immoo dhiinni jira jechuudha. Akkamitti argite dhiigni yoo itti kallalame akkamitti arguu dandeessa? Nuti kan hin deemne nama 3-4 taanee hin kufte ishiin waan jedhanii nutti maniif achi yoo deemnu hin jirtu reessaan ishiin jiru achi. Poolisoonni akkas waan poolisoonni mitiraa silkii isheen irraa kaase. Okay. Gaafii biraa si gaafadha. Bilbila meeqa qabdi kaarruun? Bilbila tokko qabdi kanaan an beeku bichaa. Okay, bilbila tokko qabdi. TikTok illee waan hundaa isumaaf fayyadamti? Bilbila TikTokiin beekan fooluma walirraa qabna malee ani wanta ishiin TikTokitti fayyadamtu hin beeku. Mana tokko keessa osoo jirtanuu bilbila TikTokii ishiin itti fayyadamtu akkamitti hin beeku? Bilbila TikTokii akka nuti fooloo walaa goonu mannoo anaaf ishiin kan wajjin jiraachuu jalqabne torbee tokko akkas hin ta'a. Hojjaarra turte ishiinis anis hojjaarran ture. Nuti lamaan keenya hojjaa dhaabnan kan bakka tokkotti wal argine torbee tokkoof malee sana dura wajjin jirra. Sagantaa kana gaggabaabsuudhaaf ishiinis hojjaadhaan. Carraa kennaallee. Amachuu meet god please. Okay. Bilbila laman qabdu isheen hin agarre ati bilbila lama akka qabdu. Firii bilbila lama akka qabdu hin agarre. Bilbila yaani lama hoo jettan qafoo lama moo sim kaardii lama itti sinnee ifanaa godhaa. Bilbila lama amma ani bilbila mana kana keessatti 3 an qabaa jechaadha. Bilbila 3 akkasiin jechuufi. Amma tokko TikTokidha tokko kinoo lafa jira tokko immoo kinoo as jira jechaadha. Bilbila meeqa qabdi isheen? Ani harka ishiitti kan arge bilbila ishii fayyadamtu bilbila tokko qafoo tokko fayyadamti saamsingii A15dha. Okay. Ergasii ati erga ishiin Kanaan beekun dubbadhaan. Erga lubbuun darbeen booda bilbila san irratti deebistee bilbilteerta. Firii bilbila san irratti erga lubbuun ishii darbeen booda guyyaa 3 guyyaa 4 booda deebistee bilbiltee. Sagaleen kun dhaga'amu? Inni dhaga'ama. Bilbila ishiitti irratti deebistee bilbilteertaati erga lubbuun ishii darbeen booda guyyaa 3 guyyaa 4 booda. Sagalee kulaale minna. Inni dhaga'ama sagaleen ta'e. Inni dhaga'ama. Roobalee. Maal jettanii inni turkii akka dafa? Bilbila ishiitti irratti bilbiltee deebistee.
bilbila isheet irratti bilbiltee Bale. niitorkiin kee gaarii jira. Sini dabala hajam waan tokko Dawwalle bilbila isheet irratti nu. Mee afacha rikoordi taa jira please. Bilbiltee jirta ergasii bilbila isheet irratti obboleetti. Okay. Maal jedha? Argashiin boqatte bilbila isheet irratti hin dawwalle. Okay, lakkoofsi ishii meeqa? Annumaa meeqa lakkoofsi ishii bilbilaa? Roobali asirratti Afacha obboleessa maal taate? Bilbilli Maal ishii taate? dhumaa Maal sun- jettu? Please. Bilbilli ishii lakkoofsi dhumaa meeqadha? Bilbilli ishee kan dhumaa 50 dhumni isaa. Qaxxitaas kan waasaappitis. Okay. 50. Duratti tan qaxxitaa suni meeqa dhumni isaa? Shantama dhumni isaa 50 bilbilli ishii. Hawaasa- Bilbila itoo intini bilbila biyya kanaa Hawaasa- Imaaraatii. Awwaasaappi hoo? Hawaasaappii ishiitis dhumni isaa 50dha. Okay, galatoon. Okay, kanas akka ragaa dabalataatitti fayyadamnaa jechaadha. Jidduudhaan interrupting godhinaa please. Sagaleen biraa hoo gale gaarii miti rikoordi ta'aa jira waan ta'eef nuyi hundarraa'u yaada fuunaa jechaadha. Okay, firii guddaa galatoomii achi keessaa mee intala buzee jedhamtu takka modereetariin intala buzee jedhamtu ol galchaame modereetarii intala buzee jedhamtu naa obsi mee please obsi naa obsi buzeen jedhamtu takka ol galchaame please. deemu turuun barbaadu baay'ee. Okay, itti fuuf. Baay'ee dubbachuun fedhu. Biree buzee ol naa galchi please. Biree bakkee kana nama biraa ol hin galchin. Buzee ol naa galchi buzeen jedhamtu takka. Buzee lakkoofsa tokko tokko barreeffadhu. Fooloo na godha fooloo na goone ol galuu hin dandeessanii fooloo na godha. Okay, itti fuuf bonii. Innaa dhugaa dubbachuu fi firoon mucaan kun akka mucoo kanaaf jaalala zeeroo qabu baay'ee waan baay'ee dubbachaatii ture. Goddanyaa isaa dhiirrattiin kaaruu an daddarbeellee dadhabeedhe. Bilookillee godhee bilookii jalaas baasee hin jira. Dadhabeera macarrashaa irratti dubartii wayii manatti fideen akka ishiin abdii kutattee narraa teessu itti agarsiisa. Isinii galamti guyyaa akka kanaa dhufti mucoo manatti teessee itti agarsiise akkasitti abdii narraa kutachuu qabdee hiriyaa isaa dhiiratti hime jechuudha. Isa filiis akka kanan godhin minaaminaan jechaanii tureedhe mucaan. Eenyudha mucaan sun? Mucaan sun eenyudha? Kanan duratti isiniin jedhetu kana bara. Mucaa isaa footoo isaa keessa nan si erga. Aha, okay. Goddanyaa isaa. Rakkoodha waan ta'eef. Okay. Rakkoon hin jiru. Bilbila isaa faana erga. Hayyee ishee. Okay, intalli buzee jedhamtu takka an duratti takka mee nama biraa waliin galchina. Buzee ergadhu mee ishiin illee odeeffannoo of harkaa qabdi waan ta'eef buzee azzala jirta. Lama afachu jala taa'i lamma please. Nama barbaannu malee ati amma bakkeessan hin jirtu. Ijoolleen sun bakkeessan jirti waan ta'eef buzee please azzala hoo jiraatte. Buzee azzala hoo jiraatte. Wayya itti fufi. Oy, ani bar keessan namatti barreessan jira. Namni obsee faana galtu. Namni ani beeku kabraa garuu namni asitti dubbate kabraati qoy na eegi. Okay. Okay. Beerii yaada tokko ishee. yeroo takka gammachuu yeroo takka qabxii bareedduu takka mucaa ol seente tuni manaa hin jirtu isiin ala jirti namni ajjeesuu foqirraa if darbituu maal quba qabdii asii dhuftee namni bira haasawaa dubbii tolchiti amma mucaan haa ta'u jennaan. No, Munir, stop please, stop. Laal, nuyi ragaan guurrannaa jechaadha. Qaama seeratiif dabarsinee kenninaa
qaamni seeraa sun achi keessa waan qorateetoo waan hubatu tokko jiraachuu danda'a jechaadha. Yoo odeeffannoo guutuu akkasitti beeku muneef Magalee jira bakka. oo balaaleffatte maan dhugaa qabu